qabsoo Oromoo akka diasporaan yookiin immoo namoonni biyyoota alaa keessa jiran ilaalaa jirantu qeerroo waan rafe fakkaata. Qeerroon hin rafe moo hin riphee? Abdii. Beeta waan tokko jira beete gaafa waa godhuu dadhabde gaafa akkam beek akka waa jechuun jaartii nama kana sochoosuu dadhabde abaarsa deebita kanaan dubbataan ture ani keessattuu hayyoota keenya nama waan jirutu jira qeerroon jira kan jirre isini hayyoota Oromoo isini miidiyaa Oromoo kana dhugaan jiruun dubbadhaan qeerroon jira akka jiru isin murteessee jira bari gaafa irreechaa isin gahaadhaa bari akka jiru isin murteessee jira bari gaafa hayyoota keenya nafxanyaan fixuuf dhiyoo kana itti seente tubboo keessa bultee ijoollee ta'e akka jiru isin mul'isee jira qeerroon tarsiimoon sochoosuu dadhabdanii qeerroo an tokko eessas baafnee miila keenya eessas hin dhiyeessinu diina jalaa eessas hin deemnu Oromiyaa jirra duuti keenyas jireenyi keenyas biyya Oromiyaadha mirga keenyaaf falmanna waan taateef haqa keenyaaf falmanna waan taateef garuu waan tokko beekaa ka'iin naman kaaftu namni tokkos naman kaasu qabsoon godhaa jiru qabsoo bolooti qabsoon godhaa jiru qabsoo bilisummaa uummata Oromooti dhuunfaa miti gahee miti kutaa miti waan kutaa hunda qabatu waan qabsaa'ota Oromoo rogeeyyii Oromoo dhimma Oromootiif quuqama hunda qabatu gola akkasii uumte booksii akkasii uumte doonii waan namoota kan hunda baadhachuu dandeessu uumte qabsoo Oromoo fuulduratti sochoosuun isa biraati qeerroo ni rafe jechuun ammoo isa biraati kan rafe isaanii nuu miti gaafa ani waan tokko siin jedha asirratti gaafa qabsuun eegalu baay'ee simaa dhage gaafa qabsuun eegalu dhaabni abaa'uudha shan tokko ture gaafa Oromoon ka beeku abaa'u takka warri 50 qoode qabsoo Oromoo tana bittinneessanii gandaa maalii qooda wayyaaneen ikoonoomikaalii dhuunfattee poolootikaalii dhuunfattee dinagdeedhaaleen dhuunfattee sooshaaliillee dhuunfattee biyya kana balleessitee qabsoo Oromoon kana booda deebi'ee mirga isaaf hin falmu jedhame sanatti as ba'ee gaafa Oromiyaa miidiyaa neetwork OMN ijaara irraa eegalee qabsoo Oromoo tana mataa walitti qabee gaafa isa uummata rafee qeerroo rafee dammaqsee kakaase hirree qabsootti galche har'a qeerroo hin rafne qeerroo hin jirre uume gaafa sana uummata Oromoo ormi balleesse deebisee ijaaree uumee mataa walitti qabee qabsoo Oromoo sochoose har'a uummata Oromoo ijaaramee jira uummanni Oromoo hin rafne isa kana sochoosu gahee ture tarsiimoodhaan as baanii gahee miidiyaa ture kana dadhabanii qeerroo abaaruun atiinki baay'ee ulfaata jira qeerroon akkuma gaafa durii sana reedoo. Gaafiin keenya guyyaa hadhaa keessumaan iyyuu gaafilee ijoo kan irraa dubbannu ta'a. Mee keessumaan diasporaa yookiin hayyoonni Oromoo yeroo biyya ormaatirraa laalluu yookiin ammaa kana qeerroo rafee fakkaata. Qeerroon hin rafe moo hin ripe jettee laalta? Qeerroon hin ripe malee hin jira. Ni jira. Okay, qeerroo yoo jiraate yeroo ammaa kanatti qabsoon Oromoo biyya keessaa yeroo socho'aa jiran sochoosuuf yookiin immoo tarsiimoo irra yoo kaa'amu maaliif hangammaa yookiin immoo hayyoonni keenya hin rafe jechaa jiran kanaafuu qeerroon maal barbaadaa ripe maaliif ripe jettee laalta? Hoggansaa barbaada tarsiimoo barbaada waan isa kaasuu barbaada reedoo ka'iin naman kaaftu kasiin jedheef jalqaba waa malee miti. Haalli qabsoon kaleessa godhamuu fi har'a godha Oromiyaa keessatti garagara. Haala Oromiyaa keessallee haala Oromiyaan keessa jirullee hubatee haala jiru kanarratti qabsoo karaa kamittuu geggeeffamuu danda'a. Inni hoo akkam ta'a akkamiin riskii xiqqeessina akkamitti uummata kaafna jedhanii hundi keessan kireeditii walii kennitanii ati amma anaaf
pointii tokko qabsoo Oromoo keessatti. Pointii garaagaraatu jira, tuqaalee garaagaraatu jira. Qabsoo Oromoo kana keessa warra jiran gama miidiyaatiin hayyootaan hunduu gattaa'ee mari'atee haala qabatama Oromiyaan fi Oromoon keessa jiru irra dhaabbate tarsiimoodhaan as bahee waan uummata kana kaasu gaafa godhe jira qeerroon. Naamani believe Keessaanuu waan ati nu kaasaa jirtu keessaa qeerroo kakaasuu dadhabe hayyoota jechaatis jirta. Mee hayyoota irraa tarsiimoo yookiin ammoo akeeka barbaada qeerroon yeroo ammaa kana keessumaanuu guutuu Oromiyaa irrattii fi akkuma kanaan waan tokko nu tuttee jirta. Miidiyaan Oromootiif hayyoonni Oromoolee dadhaboodha yookiin ammoo sochoosaan jiranii jette. Mee maal haa godhaniifeeti qeerroon akka qeerroo Oromiyaatti ati hayyoota irraa yookiin miidiyaa irraa maaltu nu barbaachisa jettee laalta? Tarsiimoo karoora gola diina laamshisu gola qabsoo Oromoo cimsu tarsiimoo karoora sagantaa uummata kaasu uummata tokkummaan kakaasu kan diina laamshisu tarsiimoo daandii uummatti barsiisuu daandii tarsiimoo waan biraa miti bari andii manaa godhee tarsiimoo konkolaataa uummata kanaan deemu uummata gubatee dhokatee mana keessa qollofatee ciisu ittiin deemu qofa dhiheessuudha hayyoonni anaaf tarsiimoon sanaadha. Gartee? Turte. Qabsoon Oromoo amma karaa nagaatiin dadhabamteetis turte an nama qabsoo Oromoo keessumaanii karaa nagaatti amanu keessaa nama tokko nuun jettees turte. Mee kanumaan keessumaanii amma yeroo ammaa kana keessatti qabsoo Oromoo karaa waraana yookiin karaa hidhannaatti amanamee uummanni Oromoo hundi karaa hidhannootti qajeelee jira. Mee ati ammoo maal jetta waa'ee hidhannoo kana qeerroon Oromoo karaa hidhannootti ammaa kana kan fuula garagalfatee jiru? Qeerroon maaliif waraana seenee yookiin mootummaa kana ofirraa hin fonqolchine jetteet yaadda? Rakkoon maali? Rakkoo lamatu jira. Tokko jalqaba qeerroon filannoo gaafa dhabu gaafa namni isaa dhumatu mirga isaatiif falmachuudha gaafa bahee qabsoon karaa nagaa gaafatti cufantu gara mukaa seene namni filannoo biraa waan dhabeef balballi karaa qabsoo nagaa itti waan cufame. Mukatti duudee dogongora jaraatiin jechuudha. Haa ta'u malee nama karaa qabsoo nagaatti amanuudha. Tokkoffaan karaa qabsoo nagaatiin injifannoon ati galmee injifannoon ati gonfantu injifannoo uummataati. Social society kana ampaawar goota. Uummatatu moo'a wareegamni kafaltullee xiqqaadha. Jedheen sila namanuuf isa kanaaf garuu abbaa qabaachuu abbaa hoogganuu barbaaddi abbaa hosin jedhu nama tokko miti hayyoota Oromoo tarsiimoo sagantaa sochoosuu danda'u Oromoo qabsoo galchuu danda'u barbaaddi abbaan argamnaan har'as jirti qabsoon karaa nagaa takaleessa wayyaanii saniin caaltu jechuudha garuu asiini akkasi abbaa ta'e nama qabsoo kana hoogganu tarsiimoon as bee uummata kana sochoosu ni dhabame. Qeerroo mana taa'ee du'a uummanni isaan dhumata. Filannoo biraan dhabee mukatti fiidde ijoolleen. Sunis akkuma jirutti ta'e warri karaa nagaatiin mirga Oromootiif qabsaa'u warri karaa hidhannootiin mirga uummata Oromootiif qabsaa'u wal hubannaan connection uumame karaa wal hubannaa qabu warra qe'ee jirullee warra hidhannoo hin qabnellee hayyoonni as ba'anii abbaa godhatte tarsiimoon as ba'anii uummata kana sochoosanii hundiyyuu galte bilisummaa Oromootiif akka galteetitti karaa danda'e hunduu ga'ee isaa odoo roorroo uummata kanarra ga'aa jiru. Dachii ilmaan isii guyyuu awwaalataa ooltu tana. Dachii haadha Oromoo boochisaa ooltu tana.
odoo gara isa haadha Oromoo gammachiis dachii haadha Oromoo gammachiisuuti. Dachii lakki nagayyeen dhiigalmaan Oromoo kana boodan dhugu jettu osoo goone natti tola anan jedhee yaada akka nama tokkootitti kanuma yaadoo. Sagantaa keenya akka xumuraatti deemnes jirra keessumaaniyyuu sagantaa kanaan hanga ammaatti in wajjin turtii keetiifis galatoomis jecha mee keessaanuu sagantaa kara xumuraatti waan ani hin kaasin yookiin waan ati kaasuu barbaaddu yoo jiraate asumaan carraasii kenna. Uummata Oromootiinis asumaan dhaamsa xumuraa kan itti dhaamattu barbaada mee carraa kanatti fayyadami. Jalqaba miidiyaa teknoolojii guddaa miidiyaa dhalattuudha. Amma reefuu as ba'aa jirtanii baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Morka uummata kana hunda karaa isinillee akka miidiyaatitti illee karaa uummata kana gargaaruu dandeessanii halkanii guyyaa irratti hojjedhaa irratti sochoosaa. Uummata kana guyyumaa guyyatti akkaataa itti gargaaruu dandeessan akkaataa itti itti fayyaduu dandeessan irratti hojjedhaa galatoomaa anallee intervii godhuuf waan tokko garuu jala muree isinitti dubbachuun barbaada. Uummanni Oromoollee diinis firris akka beeku. Oromoo har'a duguuggaa sanyiitu nurratti labsame. Har'a duula Oromummaa balleessuutu nurratti labsame. Sirratti labsame. Lolli godhamaa jiru lola Oromummaa balleessuuti. Wanti godhaa jirru ammoo qabsoo Oromoo taanee jiraachuuti. Waan Rabbi nuuf uume eenyummaa keenyaan qe'ee keenyatti abbaa taanee afaan keenya dubbanne jiraanna gaafii walqixxummaati gaafiin Oromoo gaafate. Gaafii Oromummaati. Oromiyaa immoo kan godhaa jiru zamachaa Minilik jedhee maal jedhee waan Oromummaa tana lafarraa balleessu Itoophiyaa kaleessa afaan takka san deebisanii ijaaruuti. Kun gola tokko seena. Bilisummaan kan walooti. Ka abdii qofa miti. Kan riyaadu qofa miti. Ka OMN qofa miti. Ka OMT qofa miti. OMT qofa miti. Kan Jawaar qofa miti. Hayyoonni Oromoo bilisummaa keetiif mana hidhaa jiranii. Odoo jireenya gaarii jiraachuu danda'anii. Namni lubbuu ofii kennee akkas dubbadhuuf bilisummaa keetiif bilisummaa dhuunfaa qofa miti. Hanga maatii keetti namni dantaa dhabdee akkas baatee rakkattee barandaa bulaa kan qabsooftuuf bilisummaa keetiitiif. Osoo hin banne akka sabaatetti. Osoo seenaan gurraachi kaleessaa deebi'ee har'a irratti ammallee raawwatamaa jira baatee guyyuunu edaatuma deemaa jira. Seenaan sun deebi'ee uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hin raawwatan ribaa ka'e dammaqee mirga keetiif duuti mana ciisu si oolaan jirtu. Du'a mo'annee baane du'aaf sodaa waan jedhamu beektaa yaadu Hacaaluun gaafa du'e booda awwaallee baane nu jechuu danda'uu qabna. Nu ga'a bara meeqa boonna? Nu ga'a bara meeqa awwaalanna dhallee nu ga'a. Kana waan ta'eef har'atti sirni Oromoo nyaataa jiru sirni Oromoo lafarraa duguugaa jiru sirna yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru sirna bilchiginnaati. Sirna Abiyyi warra Oromoo fi qeerroon Oromoo fi Oromoon qabsaa'onni Oromoo dhiigaa fi lafee isaaniitti cabanii aangotti isaan baase. Sirna Minilik nurra deebisuuf sirna Itoophiyaa kalee nurratti ijaaruuf lafarraan duguugaa jiran. Sirna nu nyaatu kana ofirraa buqqisuuf harka walaa qabannu jabaadhaa qabna haqate. Rabbiin nama haqa qabu ni gargaara. Ni moona kana shakkinaa ni moona. Injifannoon kan uummata Oromooti. Okey, ulfaadhu horii bulii deebanii siin jedha abdii. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkuma dhagahaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti abdiin